Google translate.google.com translate.google.com kana dhufa asiin afaan keessa seenneeti afaan keessatti gadi buunee Oromoo filannaa Oromoo yoo filanne akkana nu baha gama kana afaan itti jijjiiruu barbaannu afaan kam akka ta'e filanna jechuu gama kanaallee geenyaaf ingiliffa jijjiiruu barbaanneerra ani barataa I am a student jedheeti ingiliffaan nu baase jechuu I am a student. Ani barataadha jedheeti sagaleedhaanis asitti dubbataa jechuu ammatti afaan Oromoo sagalee hin qabu akka marii keenya keessa kaafnetti dhi'utti sagalee kanas akka itti dabalu sagaleedhaan jecha waraabnee itti galchuullee asitti akka itti dabalu dhaabbanni waadaa nu galeera jechuu kana qofa doon taane asitti hiikaan hiikame kun sirrii yoo ta'e bifa kanaan mirkaneessuullee yoo dogoggora ta'e immoo bifa kanaan keessa seennee sirreessuullee hin dandeenya jechuu ammatti hiikaan sirrii waan ta'eef wanti jijjiiru hin jiru bifa kanaan Googiliin afaanota gurguddoo addunyaa 133 dhiyoo kana dabalamanii waliin afaan 133 tti dabalameera. Isa sagaleen dubbatu san akka Afrikaatittuu afaan muraasa qaba afaan Oromootitti akka dabalamu himameera. Ne amma isa afaan Oromootiin jenne sun afaan Amaaraatiin yoo hiikkachuu barbaanne kun afaan Oromootiin jira. Afaan Oromootiin jira asiin immoo afaan Amaaraa kanarra yoo kaa'uu barbaanne Amaariik tamaariin jedhee nu hiika jechuun afaan Amaaraallee isa sagalee san hin qabu afaan Oromooillee ammatti hin qabu garuu afaan Oromoo dhiyaatti akka dabalamu abdii qabna. Inni kontribuutiin kun waan biraatii warra haaraa hiikuu barbaaduu fi hiikuudhaaf gargaaruudha. As keessa warra ogeeyyii afaaniitti keessa seennee hiikuu danda'a as keessatti kana asumatti dhiifna. Asiin kooppii godhachuu dandeenya jechuun jecha hiikame kana kooppii goonee bakka barbaanne fidachuu dandeenya. Bifa kanaan Googiliin tajaajila afaan Oromoo eegaleera. Baga gammaddan kun Abdiisaa Bancaa Jaarraatii jechuun barbaada.